Arras barnoota ajaa'ibaa wahii qabadhee dhiyaadheetiin jira. Barnoonni kiyya kan irraa feesbuukaa paaspoortii isaa yoo wallaalle haala salphaa ta'een paaspoortii haaraa itti uummanne feesbuuka keenya akka harkatti deeffannu isin barsiisa. Hanga xumuratti na wajjin tura. Yoo barnoonni kun isinitti tole sabiskiraayib laayik koomantii gochuudhaan wantoota isin dhibee hedduu gaafachuu dandeessu gara barnootatti. Jalqaba keenya keessa ni galla yeroo feesbuuka keenya keessa gallee jennee mallattoo sadan porofaayila ittiin ilaallannu kana si'a tokkoof ganni cuqaasna. Erga gaccuqaasnee booda irraa ol deemna siitingi and privacy bakka jedhu kana ni cuqaasna. Ammas siiting bakka jedhu kana si'a takkaaf ganni cuqaasna. Erga gaccuqaasnee booda personal and account information bakka jedhu kana ni cuqaasna. Ammas contact info bakka jedhu kana ni cuqaasna. Ammas add open number bakka jedhu kana si'a takkaaf gadi cuqaasna. Erga gaccuqaasnee booda asitti lakkoofsa keenya kan harkaa qabnu itti galfanna jechuudha. Mallattoo amma isin tuqeessi garsiisu jiru kun koodii biyya keessa jirtanii san filattanii jechuudha. Change bakka jedhu kanatti biyya keessa jirtan filattanii an amma Suudii keessa waan jiruuf biyya Suud Arabiyaa jettuun barbaadadha jechuudha. Koodii biyya sanii waliin lakkoofsa keessan itti naqxanii jechuudha. Amma Suudii argadheen jira. Amma asitti lakkoofsa kiyyaan itti naqaa obsaan eeggadha. Lakkoofsa kiyya erga itti naqadhee booda lakkoofsa kiyya itti naqachuu jira jechuudha. Amma kontiinuu bakka jiru si'a takka gaccuqaastanii erga gaccuqaastanii booda koodiitu isinii ergamaa jechuudha. Koodiin 6 wayiitu isinii ergamaa jechuudha. Jawwaala keessan irratti siimii keessan irratti isiniif ergamaa jechuudha. Hangasitti obsaan na eeggattu jechuudha. Kanaaf hanga koodiin bilbila kiyya irratti naaf dhufutti obsaan eeggadha. Isinis akkanumatti isinii dhufaa jechuudha. Koodiin yeroo naa dhufee jira jechuudha. Amma ittiin naqadha. Haala kanaan koodii jaan isinii dhufee itti naqattanii koonfarmii kana ni cuqaastu jechuudha. Yeroo koonfarmii cuqaastanii jettanitti isinii fidaa jechuudha. Kiloos bakka jiru kanatti dhooytanii kiloozii yeroo takka gadi dhooytanii jechuudha. Erga kiloozii gad dhooytanii booda amma baag gootaniituma keessaa baatan jechuudha. If duuba deebitan jalqabatti jechuudha. If duuba deebitanii akkanumatti if duuba deebitanii jechuudha. Yeroo if duuba deebitanii jettanitti ammas iddoo porofaayila keessaniitti deebituu jechuudha. Iddoo porofaayila keessanii irratti ni deebitu. Achi booda irra gadi deemtanii jechuudha. Log out bakka jiru feesbuuka keessaa bahuudhaaf jechuudha. Alatti log out gootanii keessaa baatan. Erga log out gootanii keessaa baatan log into another account bakka jiru kana ni cuqaastu. Forget password bakka jiru kana ni cuqaastu jechuudha. Erga cuqaastanii booda lakkoofsa keessan asirratti galchitan jechuudha. Lakkoofsa keessan kareefuu san kan isin harka jiru. Lakkoofsa keessan itti galfattanii achi booda your account bakka jiru kana erga cuqaastanii jennaan akkanatti isinii fidaa. Get code bakka jiru kana cuqaastu jechuudha. Maaliif koodiin akka isin ergamtu jechuudha ammas. Yookiin iimeela yookiin lakkoofsa keessaniin immoo isin yoo barbaaddan iimeela godhattanii barbaadan lakkoofsa keessan godhattanii jechuudha. Amma lakkoofsaan isin garsiisaa. Koodiin lakkoofsa irratti naa dhufti jechuudha. Yeroo isin naa dhuftee asirratti kontiinuu jee si'a takka gadi cuqaasaa jechuudha ammallee. Asirratti paaspoortii keessan kan yoomillee irraafachuu hin dandeenye galchitanii jechuudha. Bakka kanatti paaspoortii keessan kan
irraanfachuu hin dandeenya asirratti galfattan. Paaswoordii sammuu qabatanii yookiin waa irratti harka sajjalattanii sammuu keessan keessatti qabatanii jechuudha. Achi booda koontiinuu bakka jedhu si'a takkaa fi gadi cuqaastanii jechuudha. Erga gad cuqaastanii booda okay jettaniin paaswoordiin keessan kanaa jechuudha. Isa amma itti galchitan kanaa jechuudha. Paaswoordii keessan harkatti galfattanii jirtanii amma feesbuukni kalas keessatti deebi'eetu jira jechuudha. Haala kanaan paaswoordii haaraa itti uummachuu dandeenya. Feesbuuk keenya akkanatti harkatti deeffachuu